Hawaalaa immoo gabaa gurraachi guyyaa har'aa maal fakkaata? Akkasumas immoo diinaarri Kuweet guyyaa har'aa birrii 6 dabalee jira jechuudha. Birriin biyyoota hedduu dabalee jira. Birrii Dubaay dabalatee, birrii Saawudii, birrii Kuweet, birrii Kwaatar. Akkasumas immoo kan biyyoota 17 isinii qabaddee dhufee biyyoota 17 kana keessa warra jirtan seeraan na caqasaa isiniin jechaa egaa. Ashamaa harka fuuni akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kiyya galata rabbii. Odeeffannoo sharafaa fi akkasumas immoo odeeffannoo maallaqaa hawaalaa wayii gabaa gurraachaa kan miidiyaa kanarra deemu akkuma dhagaa jirtanii egaa odeeffannoo tokko isinii fidaan jira maallaqa dabalatee akkasumas immoo odeeffannoo of eeggannoo mootummaa maallaqa irratti wanna haaraa yoo baasu wanna kanarratti of eeggadhaa jedhetanii egaa akka nama tokkotti isiniif dhiyeessaa jira. Egaa hundi keessanuu viidiyoo koo ilaaltanii baatu TikTok irratti illee haga 100 haga 80 90 ilaalamaa laayikii 4,000 5,000 bichaadha. Akkasumas immoo YouTube irra immoo jirumayyuu laayikiin gootan jechuudha. 1,000 2,000 ilaaltanii baatu laayikiin 10 11 yeeshuu yaada. Egaa ilaaluun keessan hin oolle egaa gizee keessan viidiyoo irratti gubuu keessan hin oolle namni biraallee itti fayyadamu laayik godhaa bira darba. Namni yoo fi keessa maallaqatti hin kaffaltanii laayikii, okay? Keessaan immoo dhuftanii meeqa galee kunoo YouTube irratti si ilaalee dhufe laayikii yoo goote maal ta'a galaalte? Namootni biraa akka ilaalaniif malee koo sirraatii wanni citu hin jiru. Harka keetti citee irratti hafamu. Dhuftanii immoo keessaan laphee nama buustu. Inni laayik godha, sheer godha, koominti godha. Ani yoo mooraalii haamilee argadhe malee wanna kanarratti zimjee iyyaa ooluun anaaf faayidaa hin qabu. Osin laayikii gootanii na jajjabeessitanii jabaadhu jettanii hiriyoota keessatti sheer naa gootan illee guyyaa guyyaatti waa'ee maallaqa irratti ba'aa jiru kan baankii yoo barbaadan illee kan gabaa gurraachaa illee yoo barbaadan immoo kan hawaalaa wal bira qabee guyyaa guyyaatti isiniif dhiyeessaa jira. Akkaataa gaaffii keessanii. Isin garuu namni 1,000 ilaalee laayikii 10 koomintii 5 4 3 shuhada. Inna maalumaafiyyuu laayik gochuu bara harki keessan laayik gochuu haa baru hin kaffaltani. Nama sakaaniif jala deemtaniituma haaluu baaltaa ta'e kana nama tokko zaqazaqee gadi zaqazaqee fideen girrisaan na jala yaa'an hin beeka. Ani immoo wanni kanaan naa dhufu natti hafu. Hojjedhee dafqa kootiin seera qabeessaatiin waan hin argatu naa tola jedhetan. TikTok irratti illee na beektu ajandaa namaa keessa hin galu. YouTube irratti illee ajandaa namaa keessa hin galu. Waan nama barsiisa jedhee yaadee akka kootti jechuudha. Waan nama barsiisa jedhee yaadu nan fida. Inni barbaade haa fudhatu, inni barbaadu baate haa dhiisu. Hayyee gara shafara maallaqaa isinii qabadhee dhufetti deema jooku. Egaa doolaarri Ameerikaa tokko guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru birrii 187 fi saantiima 92. Doolaarri Ameerikaa tokko karaa hawaalaa birrii 18,700 fi 700 birrii 92. Akkasumas immoo yeroon tokko karaa Itoo Black Markeetti guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru birrii 218 fi saantiima 82 yoo ta'u, akkasumas immoo yeroon tokko immoo birrii 21,000 fi 800 fi birrii 82 jijjiiramaa jira. Gara birrii 3 firaankiitti isiniin geessaa birriin 3 firankii tokko karaa hawaalaa guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru birrii 234 fi saantiima 96 yoo ta'u, akkasumas immoo birriin 3 firankii tokko birrii 23,000 fi 400 fi birrii 96 jijjiiramaa jira. Gara doolaara Kaanaadaa isiniin geessaa. Doolaarri Kaanaadaa tokko karaa hawaalaa guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru birrii 35 fi saantiima 45 yoo ta'u, doolaarri Kaanaadaa tokko immoo birrii 13,500 fi birrii 45 jijjiiramaa jira. Gara doolaara Awustiraaliyaa isiniin geessaa. Doolaarri Awustiraaliyaa tokko karaa hawaalaa guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru birrii 125 fi saantiima 60 yoo ta'u, doolaarri Awustiraaliyaa tokko immoo karaa hawaalaa birrii 12,000 fi 500 birrii 60 jijjiiramaa jira. Gara birrii Chaayinaa isiniin geessaa. Birriin Chaayinaa tokko karaa hawaalaa guyyaa har'aa birrii 26 fi saantiima 91 yoo ta'u, birriin Chaayinaa tokko immoo birrii 2,000 fi 600 birrii 91 jijjiiramaa jira. Gara paawundii isiniin geessaa. Paawundiin tokko karaa hawaalaa guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru birrii 251 fi saantiima 97 yoo ta'u, paawundiin tokko immoo birrii 25,000 fi 100 birrii 97 jijjiiramaa jira. Gara dinaara Kuweet isiniin geessaa. Dinaarri Kuweet tokko karaa hawaalaa guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru birrii 6 fi
birrii 600 fi birrii 12 fi saantima 30 yoo ta'u, akkasumas immoo dinaarri Kuweetii tokko immoo birrii 61,000 fi 200 fi birrii 30 jijjiiramaa jira. Gara dirhama Dubaay isiniif fida. Dirhamni Dubaay tokko guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru birrii 51 fi saantima 15 yoo ta'u, dirhamni Dubaay tokko immoo birrii 5,000 fi 100 fi birrii 15 jijjiiramaa jira. Gara birrii Saawud Arabiyaa isiniif fida. Birriin Saawud Arabiyaa tokko guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru karaa hawaalaa birrii 50 fi saantima 10 yoo ta'u, birriin Saawud Arabiyaa tokko immoo birrii 5,000 fi 0 saantima 10 jijjiiramaa jira. Gara birrii Kuweet isiniif fida. Birriin Kwaatar tokko guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru birrii 50 fi saantima 40 yoo ta'u, akkasumas immoo birriin Kwaatar tokko immoo karaa hawaalaa birrii 5,000 fi 0 saantima 40 jijjiiramaa jira. Gara birrii Ooman isiniif fida. Birriin Ooman tokko guyyaa har'aa karaa hawaalaa kan jijjiiramaa jiru birrii 400 fi 88 fi saantima 59 yoo ta'u, birriin Ooman tokko immoo birrii 48 fi 800 fi birrii 59 jijjiiramaa jira jechuudha. Gara birrii Joordaan isiniif fida. Birriin Joordaan tokko karaa hawaalaa guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru birrii 200 fi 65 fi 0 saantima 2 yoo ta'u, birriin Joordaan tokko immoo birrii 26,000 fi 500 fi 0 saantima 6 jijjiiramaa jira. Gara birrii Bahareen isiniif fida. Birriin Bahareen tokko guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru birrii 498 fi saantima 59 yoo ta'u, birriin Bahareen tokko immoo birrii 49,000 fi 49,000 fi birrii 800 fi birrii 59 jijjiiramaa jira jechuudha guyyaa har'aa karaa hawaalaa. Birriin Turkish tokko karaa hawaalaa guyyaa har'aa birrii 4 fi saantima 35 yoo ta'u, birriin Turkish tokko immoo birrii 400 fi 35 jijjiiramaa jira. Gara birrii Ijipti isiniin geessaa. Paawundiin Ijipti tokko guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru karaa hawaalaa birrii 3 fi saantima 97 yoo ta'u, paawundii Ijipti tokko immoo birrii 300 fi birrii 97 jijjiiramaa jira jechuudha. Gara Koroolaan Siwiidin isiniin geessaa. Koroolaan Siwiidin tokko guyyaa har'aa kan jijjiiramaa jiru birrii 20 fi saantima 37 yoo ta'u, Koroolaan Siwiidin tokko immoo kan jijjiiramaa jiru birrii 2,000 fi birrii 37 jijjiiramaa jira isiniin jedha. Odeeffannoon hawaalaa wayimmoo gabaa gurraacharra jiru kan guyyaa har'aa kana fakkaata. Egaa laayikii, sheerii, koomentii gochuutiin akkana jajjabeessitanii kabajaan isin gaafadha. Maaliif ilaaltanii bahuu keessanii dura namoota hedduutu ilaala. Kan ilaalamu immoo irra caalaa viidiyoon tiyya biyyoota Saawud Arabiyaa fi Dubaay fi Ooman fi Joordaan biyyoota kana gidduu keessatti ilaalama. Isinumtuu ilaaltanii laayikii gootanii namoota hedduu akka isaan fayyadu taasisa. Harki caalu harka 95 Saawudiitu ilaala viidiyoo tiyya. Ijoollee Saawud Arabiyaa jirtantu ilaala. Gin laayikiin gootanii ittiin kaffaltanii ufumaama keessaan dhuftanii qonqona buusurra si ilaallee jirra yuutuubii irratti, si ilaallee jirra tiiktookii irratti laayikii godhi, sheer godhi, koomentii godhi. Maal rakkoo qaba? Itti kaffaltu, ittiin kaffaltani. Ani garuu laayikiin keessan suni, koomentiin keessan sun namni biraa akka ilaaluuf, namni biraa akka itti fayyadamuuf taasisa. Sinii galee namni biraa akka ilaalu, nama biraa akka yogguu laayikiin sirriitti itti baay'atu maal godha yuutuubiin namoota hedduutti sheer godha. Ufuma isaa jechuudha. Isintu sheer godhatu hin ta'e namoota hedduutti sheer godha. Ufuma isaa. Isinillee yoo sheer gootan harka isin hin dhukkubu. Uftanii qoonqoo nama buusu kalaas achuma irratti hordofaa. Kanaan booda inni keessan eenyuufuu deebisaa hin jiru. Uftanii yeroo 99 voiisii qabaa ooltu hin deebisu keessaanii akkuma na argaa jirtanii. Hordoftaa yuutuubii irratti hordofii tiiktookii irratti hordofii itti dhiisi. Dhugaa dubbachuuf maaliif anillee hogguu kana fiduu akka itti dadhabeessanii fiduu qofa viidiyoon gabaabduu isinii gasha. Hawaalaa eessarraa argannaa warra jettanii fi hawaalaa jechuun maal jechuudha jalqaba kan jedhuuf sirriitti baradhaa dura. Hundumtuu uffee eessaa argannaa eessatti ilaallaa Iitoo Bilaak Maarkeetii jettanii guugilirra galtanii guugiliin immoo weebsaayitii isaanii isin geessa. Weebsaayitii isaanii yeroo isin geessu kun akka kanatti sa'aatii 24 onlaayinii irra taa'anii sharafu jechuudha. Kun akka kanatti sa'aatii 24 taa'anii amma guyyaa har'aa kana doolaarri akkasidha jedha. Argitanii doolaarri tokko birrii 187 jedha. Birrii meeqa dabalee saantima birrii tokkoo fi saantima 95 dabalee jedha.
birrii tokkoof saantima 95 dabale. Yogguu dabalu arongaadee ibsa jechuudha. Mana biratti arongaadee ibsa intinaan kun jechuudha. Biyya keessan jiru akkamitti ilaalaa? Websaayitii isaanii irra gangalee booda ani laaptooppii ijaa ta'eef akka kanatti fida. Yogguu silkii ta'e akka itti fidu immoo guyyaa biraa isin agarsiisa jechuudha. Amma fakkeenya biyyoota keessa jirtan akka kanatti ilaallattu isin. Kun amma jalqaba irratti kan fide doolaara Ameerikaa, Yiiroo, birrii Swiss firankii, doolaara Kaanaadaa, doolaara Awustiraaliyaa, birrii Chaayinaa, paawundii, Koroolaa Siwiidin, akkasumas immoo kunuu birrii Kuweet kunuu, as immoo kunuu dirhama Dubaay, kun immoo riyaala Saawud Arabiyaa, akkasuma ol deemtuu yoo laaptooppiitiin ilaaltu ta'e jechuudha. Biyya irra jirtan tuqxu jechuudha. Kun Oomanii, kun Kwaatarii, kun Bahareenii, kun Turkishii, kun Ijiptii, kun Oomanii, Ooman, kun immoo Israa'elii, kun immoo Indii, Umara Paakistaanii. Biyyoota kam keessa akka jirtan isintu beeka. Biyyoota keessa jirtan sanarraa tuqxu jechuudha. Eessa dhuftanii tuttu yeroo laaptooppii fi yeroo silkii garaagarummaa qaba isin jeeraan laaptooppii irratti inni hordofu gin laaptooppii fi yeroo silkii ta'u immoo garaagarummaa qaba. Okay.